nuti nama kuma di bakal kaya jero kana kami di kula wallahi pula dunya tinjala tani miti pula binin sauri di tinjala tani miti pula garte miti mana mai to piara di chanu njani ule na tubuzani pula kana dunya garte miti sagale nu ta nu dupada iga pura namni riati kita namni garte miti apa ya tadi apa ya sagale nu ta dunya na rizki sagale nu bazar rabbu mazudata rabbu mazudata hello hin dhagaa ergaa keessa dabarfadha. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Ijoollee wallooti biriyyaan kiyya ergaa dabarfataa jiranii akkuma Oromoo biraan ergaa keenya nu geessan abdii qabna. Kana keessan amaanaan arra burin jirinaati namni bilbila nurraa kaasu hin jiru. Kanaanuu akka taane argataa jirra bilbilan argannu kanayyuu dhokanni amma keessa teenyetiniin haasa'u jirra rakkini jabaan nu mudatee jira akka sana kunoo warri keenya warri kan kollee ilmaan sadii wajjin dhuftee asitti rakkachuu jirti baay'ee rakkataa irraa. Laa ilaaha illallah. Amma kunoo booranaa tokkotti dabarsa rakkina isaallee miliyyaa himatu. Okay, itti kenna. Isin warra dhagaa jirtan waraabaa walii daddabarsa. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abu kiyya Naguma akkam? Naga abbaa kiyya manuma hidhaa sun irratti dawwalle. Ayyee mee ergaa ummataaf qabdan warra mootummaatiif illee yoo tasa bira gaheef dabarfadhaa mee ergaa keessan. Rabbi sodaadhaa ummata mana hidhaa sun irra dawwalle nama 250 kee fuulkaan jira. Wama nyaataa takkallee argannu wama dhuganillee wama dhukkubsannillee fuula akimii deemaa jiru. Rabbuma sodaadhaa ummata islaanaa ummata fuul Itoophiyaa jirta sagaluma nuutaa rabbi sodaadhaa keessaa kan nu baasa. Fuul kana fuul bineensallee ittiin fedhanii miti fuul ilma namaa ittiin fedhanii miti. Wama takkallee quuqam takkallee nuun qaba ummanni Itoophiyaadhaa ol deebi'aa nuun jennu fuul dhukkubsannee fuulatti buune. Nam dhukkubsate lakkaati nam walitti bu'e gabbaasa inni bokkuun dhukeetti kaasanii ol deebisan. Abbu kiyya rabbuma sodaadhaa sagalee nuu ta'a ummata addunyaa kana dartan. Efa nuti duure nuu boo'u lakki. Efuma nuti jirru nuu boo'aa lakki abbu kiyya rabbi sodaadhaa ummata keenya. Ummata sagalee kana yaa dhageessa rabbi sodaadhaa laayik nuu godhaa sabkiraab nuu godhaadha. Fuul sagalee namatti tolu nuu baasa. Inni arra hiriyaati jakan ta'e arra kabboleessa kiyya ta'e fuula kiyya kana sagalee kiyya dhageessee maddii kuttee itti rabbiin si akka rabbiin itti si argu obboleessa kiyya sagalee nuu ta'a rabbi sodaadhaa keessa kan nu baasa. Numa jijjiiramna numa gartee yoo numa wayyoonne kaanee biyyaa baane malee miidhaa biyyaan baane nama saamuu biyyaan baane waan takkallee yoo gartee miti wama nyaannu wama sosso'aalan wama sagalee ilmaa maatii keenyatti gaggalakkine enneetuma biyyaa baane malee akka dansaan biyyaan hin baafne akka dansaan akka ofii kooti amma silaa lakkila wam dansaadha biyyaan baane silaana beekteen kan borna wama himu wama dhiisuun beeku bukkiyya boo'een boo'a duuba mana hidhaa kana keessatti duuba wama natti hin ta'u wama silaan bitootuu matti galee du'e lakki silaa dansaa walla akka malee dansaa akka fuul tanatti duura fuul mana hidhaa kana ka udaan namaanatti ol deebu kan immoo gaajiisu akka nama du'etti namni du'e. Gaa jiranii dabarfadhaa laayivii irra jirta waan ta'eef. Ayyaa kun biriyyaan keenya janitti baay'ee rakkoo hedduutu nutti deemaa jira nama 250 oliin hidhamaa jira silaa nama hidhaan kun nama 62 qophaa'ee jira. Mootummaan Itoophiyaa akkasiin nu laaluun qabu uummata Oromoo nuyyuu qabdanii sablammoota hedduudhaan hidhamnee jirra. Irra caalatti immoo shumeessi kan keessatti namni argamu nama daangaa biyya kanarraa qabamee uffachuun irra hin jiru baay'ee uummanni rakkataa jira kopheen irra hin jiru wanni uffatu irra hin jiru. Mana hidhaa kanatti namu biyya isaatti maatii isaatti as gahee himatuudhaaf silkii argataa hin jirru ammoo silkii dhoosatti qabannee jirra nuuf dirmadhaa as keessaa nu baasaa. Carraan sila biyya kana namni ittiin dhufee maatii isaa jijjiiruu fi biyya isaa jijjiiruu jecha asitti amma rakkoo hedduun dararamaa jira namu lubbuu isaa dhabaa jira namu sila yoo namni maatii as keessa qabu irra caalatti biyya Itoophiyaanuma jira namni biyya Itoophiyaa jiru kan ilmi isaa dangaraa qabame eessa jira hin beekne amma nama hedduu mana hidhaa kanatti du'aa jira
Kanaafuu namuu tallaa jetti darbamuudhaafuu hiree argataa hin jiru. Dhukkubsataan nurraa baasaa yoo jenneen namni sookeetii karabaatiin garafamaa jira. Namuu karaa dubbatu hin dhabe amma sagalee kana dunyaarratti ol baasuuf baay'ee rakkannee ji'a kanatti nu mijjatuu dhabe amma reefu uummata Oromootiin wal arganne. Kanaafuu nu dirmadhaadhaa sablammoota hedduu taskee jira. Oromoo kutaa kudha takka hunda taskee jira. Manni daashumeessi kun baay'ee akka magaalaa tokkooti guddaadha. Namni wal quban qabu. Namni baay'ee dararamaa jira asitti. Inni manni kun kutaa gola qaba. Inni mana olaanuu kan jiru nagaan gaaddisa argata. Ilaasi biraa kana tuutu jira. Namni gola san argatiin aduu keessatti cincaa oolaa jira. Dhukkubni namarraa yaa'u tokko baay'ee nama dararaa jira. Namuu balaataa silaa ni beektanii. Yeroo mukayyee fayiliin itti banan bakka qabbanaa'u ni beektanii. Namuu kanarra birraan ciisaa jira. Namni utuudaa dhufe battaaniyaan kennamaaf hin jiru. Namni ganaa kanarraa galee ganaa biyyatti nama ta'ee utubaa biyya sanii ta'a. Dargaggeessi utubaa biyya takkaati gara nama ta'a jennee waa yaadamuu miti sagalee nu ta'aadha. Baay'ee nuuf iyyaa uummata Oromooti. Silaa nama tokko du'eefuu iyyamaa jira. Nama kuma 50 oltu shumeessi kee jira jaamee tilmaamamaa. Nama kan namni kun lubbuu isaa osoo hin darbine maaliif nuuf hin iyyine isa jiru. Ergaan nuyi qabnu Oromoon hedduutu as kee jira kutaa adda addaati. Harargetti si dabarsa. Ergaa isaa haa dabarfatu. Ayyee yeroo tokko obboleessa kee yeroo tokko namni hunda keessanirraayyuu yaadan fuudhaa har'a qofaa miti. An haga miidiyaa kanarra jiru haga isin furmaata argattanitti guyyaa irraa sagalee isinii ta'a. Amma immoo namoonni tokko afaan Oromoo warri hin dhageenye ammoo nama afaan Amaariffaallee dubbatu jedhanii wal keessa makaa waan dubbatanii ati yoo goolabattee nama afaan Amaariffaa dubbatu tokkoof carraa kenni sana booda obboleessa keenya Harargee kan itti galannaa kennita. Abishir inshallah hundinuu sablamuun asitti argamanii afaan fedhan dabarsuu hin danda'anii. Okay, nama Amaariffa dubbatu tokkotti naa kennam. ጤና ይስጥልኝ ብራት ወንድሜ ሰላም ነው? ሰላም ነው አለው። ያው ላይቭ ላይ ነው ያለሁት። በሁሉም ቋንቋ ሁሉም ሰው መልእክቱን እያስተላለፈ ነው። አሁን የትኛው እስር ቤት ውስጥ እንዳላችሁና ምን እንደምትፈልጉ ከመንግስትም ከህዝብም እስቲ መልእክትን አስተላለፍ። እሺ፣ የምንገኝበት እስር ቤት ሳውዲ አረቢያ ጅዳ ሽሜስ ይባላል። ያው 6 ወራችን ነው ከገባን። የሚገርመህ ነገር ተዘግተን ያለ ነው። ታመህ መታከም የለም። ምግብ በስርዓቱ አይመጣልህም። ምግብ አንዲት ቅጣ በልተን ነው የምንለው ሙሉ ቀን። የታመመ ሰው ሕክምና አያገኝም። 6 ወር የተሰጋንበት ምክንያት ስንጠይቅም ምንም ምላሽ የሚሰጠን አካል የለም። አስከሮቹም ብንጠይቃቸው እኛ እናቅም እናቅላቸዋለን ነው የሚሉን። ኤምባሲም የሚመጣ የለም። እና እባካችሁ ኢትዮጵያውያኖች ሁሉ ድረሱልን። በጣም ወጥመድ ውስጥ ነው ያለነው። በቃ በረሃብ ሰው ሊያልቅ ነው። ሰው ውድ እኮ ነን እኛ፣ ግን እዚህ መተን ተንገላታ። እንደዚህ ሆነ አያውቅም። የአሁኑ ዘመን እንዴት እየሆንን ያለነው? በቃ እባካችሁ ድረሱልን። አለቅን፣ ወገናችሁ አለቅን። እባካችሁ ጭራሽ በቃ አልቻልንም። እንደዚህ እንዴት እኛ ወገን አለንም እንዴ? ለምንድን ነው እንደዚህ መንግስቱ እንደሌለው በጣም እንሰቃየው? እባካችሁ ድረሱልን። ሰው ሊያልቅ ነው። ታሞ መታከም የለም፣ ምግብ የለም። በረሃብ እኮ እያለቅን ነው ወገኔ። እባካችሁ ድረሱልን። እባካችሁ ሰሚ አካል ያለ እባካችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ይህንን ያለንበት ወጥመድ እንዲወጣ አድርጉ እባካችሁ። ኦኬ፣ አሁን ቆይ እንዴት ነው ምግብ ምናምን አላችሁ? የምትለብሱት የምትጠቀሙት ነገር ምንድን ነው? እስኪ ንገረኝ። አሁን እዛ ውስጥ ያለውን ነገር በሳውዲ አረቢያ ከእስር ቤት ውስጥ ነው ኪያ አዳምጭስ በስልክ ነው ዛሬ ደውሎልኝ ነበረ። ኦኬ እትፉ ፎቦሌሰ ኪያ ደበርፈዱ ኤርጋ ከንኬ እሺ አንጆሌ አድርጌቲ እሺ manneedhaa kun dura nu yaachise wallaahi nyaanni jirtu guyyaa tokko faa oolchanii faa galgala faa nufisan gonkoo kubzii takka takka. Itti fuuf. Kanaafuu akka nuyi jettan akka feesbuukaa irra wanti nu beeksistaniif hin jenna wallaahi dura rakkamne keessatti. Mee maal faa wanti achirratti isin irra gahaa jiru uummata Oromoo kanaafillee laal ergaa keessan ifaan bilisatti uummanni waan kana godhuu qabaa. mootummaan waan kana nu godhu qabaa. Rakkoon nu keessa jirru kana waan jedhume adda baasii birkitti nuuf himi.
wallahi rakkoon teenya gaa hojjuu dha bakka dhukkubaa jira mukayyafa nu bannanii gizee mukayyafa irraa cufannee cufaa jenneen wanu gadhiisan bakka dhukkubsata illee irraan baasan zaadii deema barkanumatti yoo fedhan waan yoo fedhan mukayyafaan nu jingan bakka akka daddaftanii sagalee nu taatanii nu galchitan barbaanna. Okay. Ji'a meeqa turtaniirta nama achi keessa meeqa haga ammaatitti mana hidhaa sana keessa ka turtan? Wallahi hanka nama ji'a jaha fi shanii fi hanka nama bakka. Ji'a jaha fi shanii jecha achi keessa ka turtan? Ji'a hanka guutuu namni tokko ambaaseen nutti dhufne namni tokko sagalee nu ta'uu hin garree bakka namni dura dhukkubsataa jira wallahi dhukkubsataa nurraan baasanii bakka rooroo tuqee jira bakka. Abshir waan jiru hundaanuu anammoo aga bilbilli kun isin harka jiru galgala hundaa sagantaa biraa hin qabadhu waan jiruun akkanumatti isin seensisaa amma sa'aatii kanatti illee nama 500 oltu isin dhageeffataa jira. Guyyaa biroo illee borullaa wandime. Marhaba. እሺ አሁን እኔ ትግረኛ ስለማልሰማ እስቲ ህዝቡ እንዲሰማና የሰሙ ሰዎችም ደግሞ ቪዲዮውን ቀርጸው ለሁሉም እንዲያስተላልፉ ዝም ብለህ ካንተ በተከታታይ ሀሳብን ህዝቡ ምን ማድረግ እንዳለበት እንዴት ድምጽ መሆን እንዳለበት ምን አይነት ችግር እየደረሰባቸው እንደሆነ እስቲ አስተላልፍ። እሺ አሁን አቲና አይደለና 6 ወር ሀገርናለና 6 ወር ሙሉ ግን ወላ ሐደ ምላሽ መስልና አካል የለም ሰማዕና ሰብ የለም الحجي إثيوبيا خوينا سدنا رقم تعمد مولى تأثير سد حجي من مخنيات نتاي عاد السلام يزلم مخنيات نتاي مخانو نقرنا سبينا في إننا أنا في استاديو وبرتايلن بعد أنا عندك الذي إثيوبيا ما نأخذ حنا زيها بس حسب كل تمييز الحمسان كاوي زلو سمعني؟ يا እየሰማሁህ ነው እየሰሙ ነው አንተ ዝም ብለህ መልእክትን አስተላልፍ እስክትጨርስ ማለት ነው። እሺ በደንብ ይሰማ። ስለዚህ ነዚህ መጣፍ እዚህ ነዚህ ኢትዮጵያ አውጣና ተገዲስ ጋር ማለት ነው። በቃ ወዲህ ነው። ኦኬ አመሰግናለሁ ወንድሜ ሀሳብን ለማንኛውም ለወደፊትም እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ በራሴ በኩል ሁሌ ላይ እየገባው ነገም ቢሆን ከነገ ወዳ ቢያንስ ህዝቡ ሰምቶ ይሄ ነገር ሁሉም ሰው እስኪሳተፍበት ድረስ እኔ በቻልኩት መጠን ከሁሉም ቋንቋ ከሁሉም ብሔር የመጣችሁት ድምጻችሁ ህዝቡ ጋር እንዲደርስ አደርጋለሁ። ሀሳብን ስላስተላለፍክ አመሰግናለሁ። ሀሳብ ስለሰጣ። እሺ አሁን ቆይ አሁን ከተናገሩት ውጪ ሌላ ቋንቋ የምናገር አለ? ስልጠኛ ጉራገኛ ስልጠኛ አስተላልፏል። ጉራገኛ ሌላ ቋንቋ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። አከምን ስሪ ጅርቱ ጀራ አልሐምዱሊላህ ጋር በላያን ከኛ ያደ ሰደኒሮ ያደ ገባባ ገባ ከያዋንን ሰቾር ባዱ ኡመተ እስላማ ዲኮ ኡመተ ክርስቲያና እንደቲ ወሬ አዱንያ ከነረት ያርገምተ ወሬ እስላማ ታተንጉያ ጂማታ አከ ረቢ ነው ያደተኒ ረቢ ነው ቀለተኒ ጉቱ ቢየቲ ከኛ ከመሞ ጉቱ አዱንያ ረዲ ወሬ እስላማ ታተኒ አዱንያ ሆነ ረጅልተ ጂማታ ዱፍረቲ እንዲ ሰይጣን አከዱዋ ያን ብረድ አበተን ሞቱማ ከናፈ ሞቱማ ከነቲ ተከኑ እይተኒ ኤገኑ ትዱሬ ነው ቦ ዋንተ ከፋይዳ ዋን ነው ቢዱን ቀቡ ወላሂ ኒካኒ ቹዳ አደመና ኩልፈራ ቀበሜ ኒካኒ ሞዲ ዘከ ኩያ ለማራ ቀበሜ ኒካኒ ሞ ከንዳይማ ደማ ቀብዱራ ቀበሜ ከዳይማ ሰዲራ ቀብዱራ ቀበሜ ጅሪ ጆ ልማን ከኛ በከት ያርጫምኔ ዲካኑ ደስታው ጅሩ ኢትዮጵያ ጅራ መደ ነሞ ሜከም መራቴ ጀቹ ወላሂ ከደንገዱ መከነ ጀቹ አንበረ ብራዲ መራቴ ላሊ ይንሳ ከነኒ ተ ከነገርገልቹ ማሊ ጀነው ከሩ ድጋፈነ ነሞ መራቴ ነው እንጂ ወሬ ኡላይ ጉዱቤ ነማሩ ጉጃዲ ደማ ሚዳንኛ ድንቱ ጅረ ነው ከዛ ሙጃና ማራቶ ጉጃዲ ደማ ሚዳንኛ ደምቤኩ ደባ ከሙንደን ደው ከያማ መነኩ የድሮ መራን ቀበየቹ ከዳሁያ ኦበለየን ከኛ ዱንያ ረት ያርገምታ ወረ ክርስቲያና ታታን በከ ጅርተንቲ በተስካና ተራቃዲ ዱአይ ነው ጎዳ ወረ እስላማታ ተንጉያ ጅማታ ለፍቲ ነው ጎዳዲ መጅልስኒ ፌደራላ መጅልስኒ ኦሮሚያ መጅልስኒ ቢዮታ ደዳፈ ሰፊ ያርገምታል ሁንዲ ደሰን ረቢ ዳቲ ዱአይ ነው ጎዳ ረቢ ንስንቀብነ ያ ወሪ ኢልሞ ቀብደን ያ ወሪ ሃዳ ቀብደን ኢጆለን ዱበርቲ ነከሰ ጅርቱ ሃዳ ኢራቲ ኑቲሞ አጀቹ አባ ኢራቲ ወሪ አከሰ ተደምነ ጅሩ የቹ ያ ነምኒ ኢልሞ ዳልቤ ኢልሞ ፍራቀብ
nuti ilma namaati rabbiidhaati akkuma ilmoo keessanii nu ilaalaati sagalee nu ta'a akkuma ilmoo keessanii ilaalaati akkeessaa nu baafadhaa isiniin jana yaa obboleeyyan keenya islaamaadhaa warri kiristaanaatis nu warri akkeessaa hidhamee jiru kun otuu nyaachuu dandeenyu waan nyaannu hin qabnu yoo beelofne waan fuunu hin qabnu bakka jeefnu hin qabnu baay'ina namaarraa jechuudha wallaahi bakka itti rakaateen salaatu hin qabdu jechuudha ummati gosa baay'inaadha salaataaf ammaama jechuudha ammaama sadiitti dabni 250 fayyadamuu jirra ammaama nu tolchaa yoo jedhan nu tolchanii ajaan ammaama isa karrabee jechuudha wallaahi mana keessa naman teessisu mana hidhaatii fi bakki isin bultanii fi hammaamni walitti dhiyaataa? bar waduma bira ammaamni yoo guutee achi ol dhangalee jechuudha bakka namni jiisu hundi dhufee walgaa La ilaha illallah. balballi tokko jidduun jiru jechuudha kunoo hammaama nama hammaama seenu guutuun namni 250 ijaaratu wallaaduu hammaama seena bara wanni waa sasaru tokko jiru jechuudha ulaan hammaama hundi karraba ulaan sadan jiru hundi isaa jechuudha karraba waan nama sasaruu danda'uumi La ilaha illallah. wallahi rakkoo nuti keessa jiru takka addunyaa kanarratti ilmi namaa kana nama baxxanee naa hin agarre nuti isin akkanaatis immoo hin mudanne jennee biyyaan baane rabbiin nu godhe hiree kana qunnamuus rabbiin nu godhe nuti kun rizqii halaala barbaacha biyyaa baane malee haraama dalannaa yookaan nama hannaa nama bunnaadha biyyaan baane jechuudha mootummaa kanas immoo gaafa barraa jiru gargaaruu turre abbootiin keenya jechuu gaafa biyya jiru warri ilmaan suudiidhaa qabu 2,000 kenna yoo inni kan 1,000 kennu inni kaan ati suudiidhaa ilma qabdeennaan 2,000 kennu yoo inni kan 10,000 kennu abbootiin keenya 20,000 kenna jechuudha maaliif sababa nuti suudii jirru qofa har'a immoo gaafa nuti mana ijaatti darbamnu maaliif gatamna maaliif mootummaa kana biraa sagalee dhabnamaa gaafa sanoo abbaan keenya mana ijaa bula yoo nuti yoo birrii 10,000 yookaan 20,000 namaa ol kennuu baate mana ijaa bula jechuudha har'a immoo gaafa nuti mana ijaa seennu sagalee hin qabnu maaliif sagalee dhabne ummata keenya maaliif dagatamne maaliif kunnuun malee nuti yoo biyya jijjiirree of jijjiirree biyya baane malee badii balleessine biyya hin baane kanaafuu obboleewwan keenya rabbii keessa sodaadhaa warri ilmoo durbaa qabdan ijoolleen as keessatti hidhamtee jirtu akkuma ilmoo keessaniiti warri ilma dhiiraa qabdu nuti warri as keessatti hidhamnee jirru ilmuma keessan ilmaan keenyarraa hidhamneerra jechuu jaartii keenyarraa hidhamneerra Abshir. mucaa boorana sagalee dabaleen ibsadhaa sila miira keessa galeettiin ibsachuu dadhabee jechuu jira Adeemee dubbatu rakkoo takkallee hin qabu. Boru ammoo sirritti beeksisa dalagee anillee jechaadha. Akka namni hedduun kumaatamaan dhufee isin daawwatu isinii godha. Bilbila keessan haga boruutitti seeraan eeggadha. Akka dubbatanillee affeeree sirritti guyyaa boru ammoo sagantaa guddaa tokko isinii qopheessee ergaa keessan dabarfattanii borullee qophaa'aa eegaa warri amma sagantaa kana hordofaa jirtanillee eenyuun piroogiraamii እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሰዎች በሙሉ ነገ ማስታወቂያ ሰርቼ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መጥቶ እንዲሳተፉበት አደርገዋለሁ። ሼር አድርጉ። ኦኬ ኦቦሌ ሰኪ አከማም ሚራ አንዴ በርሲማ ወጂ ሚራ ከይሰ ገሌ አቦቂያ ኦገሰን ቦል ለለከ ሰግበቱ ዘደበለዳ አብሽር ኑመ ደርበ ኢንሻአላህ አመ ደበርፈዱ ሜተስገባይ ኢንሻአላህ አመ ደብረለዳ ያ ቦቂያ ረብ ሙስዳዳ ሰገሌ ኑታ ከሰገኑ ባዛዳ አቦቂያ ስም ከሰገኑ ባዛ ረብ ሶዳዳ ከሰ ተለመ ዘለ ወመንዴ ብኑ ለዳስ መኸሳ ወላራን ተገለ መለው ተበነነኒ bineensi bakkattiin amtegenta kattinde busraado beetenne askeessa nu baasa hiriyaan abbaa kennaa abbaan keenya kaas sagalee keenya haala sagalee nu ta'a nuuta maddiin kutina boyyen keenya nu daawwaddaa sagalee nu ta'a askeessa kan nu baasa jaalannee waa sin seenne fuultana jaalannee waan dhufne buqee rabbuma sodaaddaa sagalee nu ta'a asillee nu iyyaa rabbiin gartee miti karaa rabbii irratti fiduun beektu asillee arat be akara be ma godon be khana boki yarak ya bo sagal manuta sagalatan nuslai sekr nu goda aske sagal nu ba arab muzdada motumma ke ngar garat ur motumma ke namtira abada ur fulen ne juru isab labbe ba ne onne nu do sa ga duba labbe sa ba ne sura akam dara nu la ke ke motumma ke nya na motumma ke tu ka dura dune ne ful dura dune ne itibuana wala buat ur duba aramo akete dumne rabbo yang ke hammam sagaranu chol debe wanya udamne wallahi nu amma garan ki jundu wo mana katti tiganya sebedan bisanga kul garam kullati bisanga duga tu majisu jara gara kulla
nyaata isiniin dhiyeessanii qoy nyaata waan nyaatanii dhugdan kana seeraan isiniin dhiyaatu agabuma teessanii. Daabboo takka xiqqoo daabboo bituu ishii xiqqoodha kan nuu fidan bishaan xiqqaa tokko wajjin bishaan illee nus litiriidha moo nus litiriidha inni xiqqaa tokko bituu tokko nuu fidanii takka takkatti illee kan wal nu ga'uu miti nama 250 nama 250 daabboo sadii nama afurii kannan daabboo lama nama sadii kannan kutana hogga xiqqoo majallaa kan kudhate bishaan itti dhuyte beeluma xiqqaaftuu beeluma san xiqqaaftuu. Qixuma dhabaati jechaadha. Sanuma rakkitti yeroo namoonni dhufaa gargar wama gargar walirratti waan takka dhufuun galtuu baabugayya walumarratti hoo deebisan. Wallahi hedduu ulfaata. Rabbiin guddaan isinii haa birmatu. Rabbiin guddaan isin bira haa dhaabatu. Amma kana caalii isinitti hin dheeressu guyyaa boruu ammoo qophaa'aatiin bilbiluma kanarratti guyyaa boruu isinii bilbilee waan jiru hunda akka har'aa kana osoo hin taane har'aan olitti yeroodhaan seennee namni hedduun osoo daawwatu akka nama hedduu bira ga'u isinii godhaa warri ergaa har'aa argituun illee warri viidiyoo waraabbatee qabu sheer isinii godhuudhaan isin bira haa dhaabatanii har'aaf kanumaan nu haa gahu borutti ammoo qophaa'aa boru ammoo sagantaa kanaa olii goona inshaallah. Ayyee inshaallah buleessa keenya hedduu godhatooni baay'ee galateeffanna illee jazaakallah. Waan takka rakkoo takka illee hin qabu isin waliin jirraa ajandaan keenya isinii waan jiru hundaan waan jiru hundaan isin bira jirraa boru galgala akka Suud Arabiyaa inshaallah yoo rabbi irraa taate sa'aatii 10tti akka Dubaayii sa'aatii 11tti wal keenya akka Suud Arabiyaa sa'a 9 akka Dubaayii sa'aatii 10 jechuudha yeroodhaan osoo galgala yeroodhaan wal geenna bilbila keessan chaarjeffadhaa qophaa'aa na eegaa anatu isinii bilbila. Ayyeen jaajeffannaa buleessa keenya akkuma irra sabab sablammii keessallee Oromiyaa ammallee ijoollee Walloo dubbatteerti Harargee dubbatee jira Iluu Abbaa Boor Jimmaa Booranaa naannoo hunda keessaa namni hunduu dubbatee jira ammallee sabab sablammoota keessaa Amaara irraallee Tigree irraallee Siltee irraallee Affaar irraallee namoonni martuu ergaa fi daddabarfataniiran irra hedduun nama kabaruu ammoo kanarra caalmatti bifa bareedaadhaan dhiyaachina inshaallah har'aaf nagaan naa tura. Ayyee nagaan nu buleessa keenya. Abshiru ishii rabbuma jira dhima darba wanti kun. Ayyee inshaallah. Itti qop seeraan itti qophoofne dhufna warri har'a viidiyoo waraabbattanii biraa qabdan ammoo sheer godhaa uummata biraan gahaa dhugaa dubbatuudhaaf anka garaa na nyaate haasaa isaan hanga ammaa dubbatan keessaa lubbuun nama tokkoof lamaa yoo duute Oromoon iyyee irraa dubbataa ture. Dubbataa jira nuti lubbuun 50 namni 50 ol mana hidhaa keessatti yoo dhumataa jiru argan akkamitti callisanii nutti ilaalanii nutis Oromoodhaa miti nutis namaa miti nutis lammii Itoophiyaatii miti ka jedhu jecha isaanii waliigalaa keessaa hedduu jecha naquu keefinatti dhaga'amedha. ሌሎቻችሁም ቪዲዮ ሪካርድ ያደረጋችሁ በትግረኛም በአፋርኛም በአማርኛም በስልጠኛም በሁሉም ቋንቋ ሪካርድ ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሼር በማድረግ ሁሉም ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ነገ ደግሞ በጣም ሰፊ ዝግጅት አድርገን ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ከሁሉም ቋንቋ